Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota kiyya bakka jirtan isin nagaan koo kabajaaf jaalala isin akka qabu. An abdiidha. Kan na cinaatti agartan immoo abshir. Tun jaallu Jenuma qoti wajjin. Mukarraa kufee waggaa sadii guutuu mana onaa keessatti kan lafatti hafee ture awwal jedhama. Awwaliin gabaayeen keessan beektu sooshaal miidiyaa karaa feesbuukii fi yuutuubii isinii maxxansee namoonni muraasni deeggarsa gootanii fi jirtu. Deeggarsa gootanii duguguruun dugdaasaa lafeen dugdaasaa cabee lafatti hafee ture lafaa kee dhaabachuu hin danda'u, deemuu hin danda'u, fincaallee fincaa'uu hin danda'u, fincaan kaateettariidhaan fincaa'aa ture. Mana yaalaa finnee yaalamee kaleessaa keessattis cirrachi guddaan agartan kun mul'atee ture. Cirrachi sanas keessaa qalamee operaasiyoonii ta'ee bahee jira. Amma kunoo qaymee awwalol. Amma kunoo alhamdulillahi rabbil alamin awwal dhaabatee deemuu danda'ee jira. Baay'ee namatti tola. Guyyaa har'aa kana hospitaala Odaa Hullee keessa torbee tokkoof ciise kutaa VIP keessa jechaadha. Amma erga yaalisa guyyaa xumuree gara manaatti gaggeessaa jirra jechuudha. Garuu yaalisaatiif baasii barbaachisu baasnee hanga ammaatti yaalchisnee jirra. Haa ta'u malee garuu awwaliin kana boodallee wantoota baay'eetu barbaachisaanii qaamni isaa operaasiyoonii ta'ee jira. Darbee immoo kaateetariidhaan amma kaleensaallee sirriitti fayyuufitti kan inni fincaa'aa jiru jechuudha. Kanaafuu kaateetarii kana akkuma isin agartan jechaadha kun fincaan bifa sanaan kan inni fincaa'u. Kanaafuu deeggarsi barbaachisu ammallee isa barbaachisaa awwal akkamiin ammaati. Amma bareeddoo hin jiru shukuri rabbii. Amma mana erga yaala argan akka qabsiiftanii lubbuun kan koo rabbii wajjin isin wajjin rabbii wajjin hafee hin jiru. Isa waggaa sadii lafatti ciisee lafatti torture mana caccabaa keessatti. Amma shukuri rabbii harki kootii socho'ee dubbii kootii socho'ee miilli kootii socho'ee qaamni kan kootii socho'ee kun yaadee fayyee manatti galaara. Duraan akka kaleen keessa dhukkubu quba qabda tureeti. Qaba. Amma kaleen kee erga operaasiyoonii ta'e dhagaatu si keessaa ba'e. Amma dhagaatu shaafii kan jedhamu keessaa ba'e. Erga dhagichi keessaa ba'e akkam amma kaleen kee. Amma bareeddoo si jira. Amma xiqqoo wayyooftetti. Namoota deeggarsa viidiyoo sana ilaalan deeggarsa sii godhan mee akkamitti galateeffattame? Rabbi wajjin hamma lubbuu koo caalaa du'aa hin kadhee fi halkan rabbi suyyuudi irratti hangoon suyyuudi bu'u du'aa hin kadhee jedha. Duraan lafaa kaatee dhaabachuu hin dandeessu. Inni macarrashaa hin dandeessu. Amma meetti agarsiisime mee? Agarsiisime. Deemi. Egaa awwal duraan ni daa'ima ture mana keessa ka'ee dhaabatee deemuu danda'u ture. Amma garuu alhamdulillahi rabbil alamin deeggarsa rabbii gaditti jechaadha. Deeggarsa keessanii yeroo ammaa kana dhaabachuu danda'ee jira. Amma ammaatti yaalamee jira. Garuu manatti galee dhiiga baay'ee barbaachisaa ture. Dhiiga 3 ol kan inni fudhate jechaadha. Amma galee manattis qallaba garaagaraa isa barbaachisa waan ta'eef mana keessa jiraatu illee hin qabu. Yeroo ammaa kana mana namaa keessa jiraata waan ta'eef namoonni viidiyoo kana ilaaltan waan dandeessaniin ammallee akka bira dhaabattan waamicha namummaa sii dabarsuun barbaada. Obboleessi kiyya Abdusalaam Warquu torbee kana guutuu ta'es duraanis nafaan deddeebi'ee waan kana waliin rakkachaa ture. Ammas kunoo nafaana jira jechaadha. Obboloonni koo deeggarsa irratti hirmaattan galatoomaa ulfaadha. Ammas irra deebinee deeggarsi barbaachisu mucaa kana barbaachisaa nyaata isa barbaachisaa dhiigni isaa deebi'uufii qaba waan ta'eef irratti akka hirmaattan waamicha namummaa sii dabarsa. An abdiidha galatoomaa.